Maal ta'uu barbaadda? Waan namni baay'een godhu mee kottaa akkas goona. Mucaa xiqqoo kana gaaffii isa gaafanna. Ati yeroo guddattu nama guddaa taatu mee jedhi natti himi maal ta'uu barbaadda? Har'arra dhaabattee iftaaniif maal yaadda? Ilaan dooktara, ani immoo injiinara, ani saayinsistiidha, ani immoo paayileetii, ani weellisaan ta'a, ani immoo artiistii. Kanan ta'a jedhee mee eenyutu ibsate? Isa jedhe sana mee eenyu jiraate? Gaaffiidhuma kan eenyu gaafatame? Maal ta'uu barbaaddaa mee eenyu jedhame? Hunda ta'uu baatus eeyyee namni jira. Gaaffii akka kanaa durumaa tureera. Carraa gaaffii kanaa baay'een argateera. Amma sana miti. Carraa argatanii kanan ta'a jechuun fedhii keessa ofii baasanii dubbachuun isa jiraachuudhaaf tasa wabiin ta'u. Kun dhugaa jirudha hundinuu dhaga'u. Kaan immoo akkas jedhu jedhanii haasa'u. Inni kun carraa kooti carraa koon jiraadha. Toles natti badis kun naaf jireenyadha jedhanii dubbatu. Quuqqaa isaanii himatu. Malee kanneen akkas jedhan gammadaa haasa'an. Kun durumaa kaasee naan keessa koo ture. Anaan waaqni guddaan baay'ee na gargaare. Fedhiin koo mucummaa kana hojjechuudha. Amantes yoo dhiiftes dheebuu koon jiraadha. Gabaa namaa keessaa kanneen akkas jedhan. Akka yeroo mucummaa kallattiin haasa'an lakkoofsaan yartuudha. Baay'een sanyii namaa kan namaa jiraata. Kan isaa achi kaa'ee kan maatii isaa hojjeta. Kan isaa namaa kennee biddeen namaa nyaata. Dhiifama fira koo utuma fiigdanii mee takkaa dhaabadhaa. Isin garam jirtu mee jedhaaf gaafadhaa. Karaan keessan kamii? Isin kamirra jirtu? Toorri keessan kamii? Mee kamirra reertu? Kamisa ta'u kamiin sun takkaa ta'eera. Carraan of ta'uudhaan harkaa ba'eera. Garuu abdiin kutnu takkaa harkaan laannu. Dandeenyu sirroofna karaatti deebina. Dheebuu keenya duukaa deebinee dhaabanna. Nama biraa dhiifnee ofiif dhaggeeffanna. Guyyootan deebineef carraa ofii laanna. Waan baay'ee jaallannu ta'uudhaaf dhamaanu. Mee adda baafanna. Maal ta'uu barbaadda? Ati bor maal yaadda? Jennee gaafachuurra labata boriitiif carraa isaaf laanna. Qorree adda baafnee karicharra buufna. Malee akkas ta'ii ati kana baradhu kottaa jechuun niifna. Namni akka of ta'uuf dhugaa hubachiifna. Kallattii jireenyaa karaatti agarsiifna. Yoo akkana ta'e waan hunduu sirraa'ee hundinuu of danda'ee eenyummaa isaa baree ofiin of jijjiiree galma isaa fo'ata. Hojii isa filatetti xiyyeeffannoo laata. Jireenya hiika qabu gammadee jiraata. Lammii isaaf biyya isaaf kennaa isaa hiixata. Eeyyee kennaa isaa hiixata. Mee jedhe of gaafadhu. Ati maal godhaa jirta? Dheebuu lubbuu keetii adda baafatteetta? Moo jireenya carraatiin mataa dhukkubsatta? Qopheessee kan isiniif dhiyeesse gammachiisuun mataa Booranaati. Galatooma.